nasirra ajandaa uumtanii asii namaa wajjin loltan maa ajandaa gootan jettee wayii lolla kubbaa warra laalus dhiisaa qaba akka kubbaa nayyaan laallaa. Maal irraa argattanii fakkeenyaaf waan takka bu'aa argatu amma nuti tokko ajandaa goonee rabshaa goonuu san bara fooloo namni nu godhaa namni dhufee rabshaa keenya kana dhaggeeffata fooloon keenya suma deema akkasuma takka dubbiin sun beeku. Irraa argannu gisee kubbaa laallu gammachuu qalbii irraa argannu. Akka ani akka galmootiin dubbachuu jira malee akka nama biraatti hin dubbadhu meebii kabiraa waan biraatiif barbaadaa beeku. Bu'aan isaa maalii qaadachaa? Maallaqa fa'aa qabsiisan gisee kubbaa laallu maallaqa xiqqaa qabsitee maallaqa guddaa fa'aa muuta sanfaa ta'u mala. Okay. Maallaqa biizinasa ajaa'ibaa. Lama meeqa deeggartee? Lama meeqa deeggartee lammatti? Lama addunyaa kanarraa deeggaruu lama bicha tokko immoo dhugumaan hin jaalladha ogguma hundaa'uu fila bakka Arsenaal. Maaliif akkamittiin Arsenaal deeggaruu eegalanii beektaa? Gaafaan ijoollee ture maaliyaan dura bisadhee hommaan naa bitte Arsenaal naa bitte. Eegalsan booda bakka Arsenaalumaan hordofuu danda'u. Naayiroobitti. Amma Arsenaaltu gammachuu sammuu namaa kan? Seenaaf kan itti yaadne. Qaalacha. Maaliif ni beektaa? Waan addunyaa kanarra deemuun irraanfadha giseen Arsenaal laala. Yoo fete haa mootu yoo fete haa dhabdu. Irraan kaan addunyaa kanaan irraanfadha giseen Arsenaal laala. Giseen kubbaa laala. Yaadamaa kana odoo amma jaartii jaamite odoo jaartii silaatan boota akkatti waa argate wallaahi Arsenaalii miti. Uummata akka warraa jedhan kaasa. Yoo amma dalaan takkana bilbiltee odoo Arsenaal taphachuu jirtu waraabna bilbiltee jalaan kaasu silkii. Hanga kubbaa san dhumuu. Kubbaa san booda anaaf isin wal beekna. Amma fakkeenyaaf amma qorannoon dhiyoon tana bee. Nama za'a shaniif ka'ee kubbaa laalu bara Arsenaal. Za'a shan halkan ganama subii because waan biyya biraa ta'aniif. Intalti baadiyyaa takka Arsenaal numa jette kubbaa qaban. Ani yaatanii dalagattanii jaabarsaa kana qoratan tanan. Nuti immoo. Nuti bika dalagan laallaa kubbaa. Keessa fuudhaan oguu kubbaa deeggartu nama machaa wallaahi waan kana. Dalaan. Ni machaa. Nama asitti gisee kubbaa Arsenaal uffatanii nama as. Wallaahi nama machaa wallaahi amma dhiyoon tana akka zannaani akka waan maakii joo gisee mara biyya fuutanii maakii laaltan namni. Namni kubbaa deeggaru intala baadiyyaa miyyoo takka suudira. Ijoolleen suudira bee afaan. Hedduu jira boo dhalaadhaa of irra deeggaru. Dhalaan hedduu jira. Yeroo hedduu akkasitti achiin fudhatina. Walaawwan barbaadanii bar. Yaa. Garuu yeroo hedduu nama kubbaa deeggaru keessa fuudhalaani sila jireenya ishee kana fokus gootee waan fuulduraaf ishee ta'u filattee mammadoo daftee kana nyaachuun qabattu dasna jaa. Dhalaan suudira bee atillee eegaltee bar Real Madrid maarii jettee kana irratti allaalee. Kerro. It's coming bro. Your downfall has started so you know yeroo teenya dhufu hin jira kerro. So akkasitti jartii Arsenaalii filadhaan akka Anwaritti za'a lamaan saniif. Na hojii ilaaltii uta Arsenaal hojii deeggartuun barbaaddan daawwan. Kilabni ati jibbitu kamire? Kaniin hedduu jibbimoo. Manchester ture amma Manchester na rifachiisan hedduu jibbee bakka faayidaan qabanii mi'amata meeguutu na rifachiisa like. Gisee namata hedduu dubbitee miskiina karaarra jiru mee akkamii jibbite nama sadaqaa kadhatu. Gira gattum sirrii miti ana kiyyaa. Namni kubbaa deeggaru kun maraasa natti fakkaata. Amma Manchester inni jibbu. Kanaafin amma dura Manchester inni jibbu ture amma like Manchester akkuma obboleessa kiyya xiqqaatti ilaalan. Because nama rakkataa bira dhaabbachuu qabda. Tutaa dhageessuwa. Bira dhaabbachuu qabda rakkataa. Wallahi anna rifeessiiftan. Inni amma hedduu jibbu Chelsea. Chelsea ni jibbitaa jechuudha. Chelsea ni hedduu jibba dura Manchester ture amma Manchester ni rifadhaaf na sadaqaa kadhatan karaarra ta'anii 3 points nuu kan naajaanii. Bikkaanaan ture sanii yaadadhee ni beektaa. Namni bikkaan keessa dabre hin yaadannee namaa miti jaan. Yaa wallahi sirri. Saniifin Manchester hedduu rifachuu eegalee amma Chelsea bakka Chelsea harkaa isaanii hin danda'u. Chelsea jechuudha. Yaa. Chelsea fi Manchestertu qalaa dabbeetii adda baana jeesee akkatti qabee jechuudha. Maal eessatti si beekan waliin beektan singeenye. Na beeku baatan Juwaariif abiyyi nu beekanii garuu asumarra teenya dubbiin hawwatu. Wallahi guddaa nama qabalchiisaa jiran. Ani maa bara kun akka laalee akkan itti lolu kana itti laalee gollaalu hiyyaan kun Chelsea fi Manchester kuni dimbara abbaa isaa irratti wal lolanii wallahi isaatu kan ijaa. Akkuma Oromoon Juwaariif abiyyiif wal loltu nutis kubbaaf lolu. Oromoo fi abiyyi bara karoora isaaniitiin beekaa wal beeynaa bara. No, sin beekan isaan sin beekan Oromoon asii. Wallahi wallahi si baandiraa guyyaa tokko haate mara Jawaariif Oromoon si beeyti. Abiyyi si beeka.
dhimmi kee dhimma isaaniiti. Dhimma haa keenya. beekamu fadhee fi beeksisuun danda'a baranis. Laaftu bar taarsa naannii irra laaftu daawu. Anamma tana dhibee na dhaggeeffadhu. Ka deeggartu deeggare ka jibbitu kana sukkarri siin qabina buleessa kee. Sukkarri. Minoo deeggartoota kubbaa dangifiitiin qabamuudhaan parsantaa 50 ol qabanii janiin akkati irraa haasan dhiyoontan. Nama kubbaa nama hedduu jaallatuuf wanni san dhugaanuu gumee kana haree TV kana faatti cabsuu ga'e. I love you Liverpool jara keenya I love you Oromiyaa jaa. Mee qoyate gaafite kan si gaafadha. Oromoo first yettamu Arsenal first yett. Animo. Arsenal first. Awa khiyyaa dooma. Khayi kamisa kana baafadha. Khayi boo khiyyaa. Galmoo. Khayi. Oromoon gammachuu sanaan kan itu gaa. Arsenal naa kan. Awa khiyyaa khiyyaa amma naaf se'oolin taanu khayi namatti. Arsenal first naan dhugaan siin maami. Nuti Oromoo Itoophiyaan first tun jennu Oromoo first nannaan ati Arsenal first oda kilabni Oromoodhaa dhufe akkana jedhu akkam jedhu deemu. Laal. Arsenal first, Ethiopia second, Oromia third. Jara kun kubbaa kana keessa siirii qabaasi. Laati kubbaa laalte waan inni anjoo kana daran jirtaa'u. Ana amala kiyyatti waan bu'aan hin qabne dalagu. Maali bu'aan isaatiin jaa? Amma gaafadhu kana bira dabri. Dabru aga waan kubbaa kana keessaas baasu. Gammachuurraan argachuu barbaadaami quraana qaree takka. Niin karaa quraanas. Gammachuu Arsenaal naa kan itti heettu kana. Gammachuu miti addunyaa kanarraa disconnect goona gizee Arsenaal laallu kubbaa laallu. Rashaa addunyaa kana bakka irraanfattee jirtu. Wanti fokkessu koo. Rashaa addunyaadhaa irraanfachuu barbaadde quraana qaree fokos godhi. Masgiida dhaqii tawbaddu bilisa qiyyi. Ebiifuu. Dhugaafati. Yaa gammachuu. Wannum teete Arsenaal fi wanni teete mataaf garagalchitu maali mee rabbi suusaadha. Dhugaafati. You know, oduma deemtu Oromoo first fi Arsenal first keessaa filadhu annaa waan biraa filattee miti. Arsenal dirra kaayedheetii miti. Bakka waan na gammachiisaan filadhe gaa. Oromoo irraa isaantu na gammachiisa. Taphattoota Arsenal keessaa akkana soo godhe kun qaamuma eenyuma inni kan. Waan ajaa'ibsitu waan taphataa tokko qofan jaaladhu hundaan jaaladha. Yoon jaaladhe. Barnaan namni keenya gariin taphattoota san hundi yoo. Bishaan deemna salaamna. Wallahi namni keenya kan kubbaa deeggaruu kun amma Oromoodhaa kun faan. Manchester jeetuma haati deemu malee taphataa isaa toltan ta'e. Bara Manchester faraa na ajaa'ibsa. Bara sadaqaa kadhattu akkamiin namni mee sadaqaa. Ish na aarsamii uliis mee bira dabre. Sanuu asii dhiichisan asii dhufanii dhiichisan tiktoo kana Oromoonis laayikii namaa gooti. Kanaaf warri kubbaa isinirra babba'uu eegale. Allaa keessa warra kubbaadhaa hullaa viidiyoo kubbaa takka hin dalagin ishee galma. Achumatti gammachuu ta'etu wajji achumatti lixiin. Dhageesse? Nagar waan adda lagooyi nagarte hin dalan. Yoon Instagram irratti ni iyyuu ture amman dhiisee because amma tokko ta'e waan caafuuf na jeetiin afaan banuu ture foon. Baradhee bakka iyyuu dhiisuu qabda. Anjara keenya naangaan hin jaa doon amma kilaba tokko deeggari naan jedhani maallaqa sanirraa naangaanii waan caa kana oga fuudhan. Haayi boonu tura. Namaan kaataa booda. Boondi abbaay bitaa naani abbaay bishaanii dhufaannee dinnee baran. I want to ask you a question. Messi or Ronaldo? Ronaldo. Easy. Cristiano Ronaldo. Yaa Cristiano yaa Messi. Amma gaafii maal qabdaree amma gaafii itti xiyyeeffadheetu jira bakka ta'e bira fiifra. Dhalaan nunaki. Dhalaan nunaka. Maammoo guute dhiyeenya kana. Afaan Oromoo dubbataare ani Oromoodha jettaare wal qoranna gadi taa'i. Ibsa abbaa jaalalaa wayne jirtaa bannaatu. Jirra bannaatish mucaa kanaatu. Dhugaa kan si jaaladha bannaati dhugaa rabbii caarraa walitti nu fiduu malee. Banne waggaa meeqa? Congratulations. Wanne si wal bare bakka bannaati yeroo sana si afaqqaroo eegalee kaza sinargan amma kun wanda waa'ee kee dubbataa ture taa'ee. Ilma jarra qabeetti. Warra Jimmaa
Maaliif tirtan aangoota nu kan nannaan diddaniinis maaliif nu kan Qonnaa please isin kadhannaa sadaqaa akka sadaqaa. Anuu jimma kottu dhugaa ta'an gosii kennaa biyyi irraa fuudhee bannaati mindirno. naa kan namee abiyyi irraa fuudhee aangootana hin kan on jawaaritti Yaa rabbii. Diraati baqqa walii gallaa kan isaan asii kenna wallaahi. eessa jiraatta ammaati ሁለተኛ አሜሪካ ጀደማ ዱባይ aboo faaxeen dubaay kana galma dubaay hin dhayitu ati bashannanaaf ani bashannanu mana madaamin jira bannaatan sirbeetiin jira dubbar mana hidhaan jira qilintoo wallaahi hin ba'u takka beelleen beeku inshallah asuma taa'een iyya bannaan kilaasii tokko keessa Warri biyya Arabaa jiru kun maaliif diddiimoo isa ibsa? Naan galuu dide. አቤት Maaliif diddiimattan? Galaanoo keef ፊልተር እኮ ነው ይሄ ፊልተር ይባላል አራዳውን እንጂ አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው Sira jira ammaantan. ለፈረት ላይ ባይን በሬ ደባይዘው ወይ ዱጋ ረቢ አንዘድየን ጀቹር በጣም መሬት ላይ እንደዚህ ነኝ ከዚህ በላይ ነኝ naani yey akkan si jaalalo Amma filannoon kan fa'a. ኢብሮ ሸጣ ሰላም ነው በእናት nagaa akkam jirta? kasin jaalatte amma ኢብሳ በእናት ስንጃሪ ዳምራን ጃለ ዱብisa kan Jalaa dubbachuu didde gaamcoon kunoo eegan tiktaakii banadheef hirmedduu siin jaalataa ture jetti. Congratulation jelarraan tana waliin dhufuu keetiif. mee kee dhaabari sun laala kudura maal jechuudha hin nyaataa Antu lol kee bannaati sila qaatan Ameerikaa galeetu lol kee dhaabbadhin. miyyoo kee dhaabbatu Dhaabbachuu dhiisuu koota sitti na hambisa Dubaayin keessatti. Dhaabbadduan maal jechuudha? alaa dubaay tanas fatanaa ishii garre wallahi lazima amma cikichiki teessan hin ta'u ama waa lama si gaafadha bareedu ta'e jedha jawaari maa bisu Dubaayin yoo dhufte dhugaa rabbii dhaabbachuu miti waa biraayyuu. Jechuun dandeenya akka Oromootti. wallahi nan dhufa dubaay wallahi insha Allah guyyaa tokko dubaay mun dhufa yoo dhufte akkam isla waa jira Wallaahi yaaltanaddaa 00 ነው. jiidha Makiinaa namni amma duree qulfii kiratti kaayee guuta kan dhahin. Nagaa rabbii jechuun yaaltanaddaa jechuun Warri jimmaa kootu jennaan dhaqumaati. Dubbii jalan deeffateen. abeeti. Hin dhaga'amu kukkuta dhugaa rabbii maal jette? Galaanoo miira keessaa bahe. bakka galaanoo kana jaaladhu ishii Galaana wayne Manchester deeggarta. Oh my god. Kun Manchester kan nu uffata kun Manchester Arsenal yaa banne. በጣም ረኮ ወላሂ Maqaan kiyya galmoodha. Joo galmoo jee galmoo. ገልሞ ወይኔ ገል አቆላመጠ ላይ ኮምትባ ገልሞና አይመችም ነው ጋረቢ ቀየሚ galmishaa jedhu dhamaatu ገልሚሻ ገልሚዬ akkasii ዓለም akkamitti yaamta akkolaammatte galmukoo ገልሞኮ yaa ገልሞ galmukaa ወይኔ ሚረቄ ሰገሎ ለማቀ dhamaatu waan namni hin dhageessu bara waajjira galmee gulushaa ገልሚ ገልሞ galmeessaa ቦተኮ jedhame ሎላኮ naqaaho jedhu ገልሞ janaa jala sirriitti ገልሞ ምን ነው ጀነጀና ቤት ወካ janaa jala አንተ ገልሞ ማይ ዓለምዬ Jara lamaa kana keessaa tokko filadhu. ጀረካም Kana gubbaa jiru kana. ኦኬ ጃዋር መሐመድ አብይ አህመድ ፈለደቀ ምን ነው እኔ እኮ ጅማ ነኝ ምን አስበህ ነው በእናትህ Isii waan jimmaa ta'eef nabiyyi fudhadhaa. akkana bar gandummaa Reefu maaliin siin jee ibsa hogguu dura dhufte reefu. wallahi gandumማ ፊት jechuun jiraami Maanis waan ጊዜ ወጅዴን ሀመ ጊዜedha ka ጊዜን kana biyyi በእናትህ maal jechuudha wallahi Maanis biyyi waan arsii ta'eef akkuma arsiitti deeggaran. Waay Oromoon kutaan sagalan hafe dhimma kana adda baasuu qaban. Adeero dhimma gandummaa keessa baanii dhimma siyaasaa. isin baay'ee isintu gandummaa ni barsiisa dhugaa rabbiitu akka dhugaa jechuudha deeggartanii gandummaa tokko fila garuu isin
Ani kok keessa Oromoo kan hin beekan. Nuti kan sila nuti kan. Nuti kan. Baay'ee warra argee baay'ee gandummaan beeku sorry dhiifama naa godhaa. Isilla warra argee nuti aangoon barbaannu haadhati sirriitti maatii. Noona kamisha wata dhibita ibsa. Uummata argee fikirii bar fikirii fikirii yallam zi. Naa jimmaana fikir bannaatiin addunyaatti kan beekamu jimmaana fikiraa. Nuti aangoon fennu. Taansiyaa argeedha. Ati barbaari diibbee sinii dha'uu dadhabnee jirra manta tokko ofillee diibbeen dha'u intala booda naa kafalaa. Jawaaris lamaan isaanii tufu dibboon dhoyu bakka. Naa kafalaa. Garuu immoo abiyyi nu fixaa jira abiyyi nurraa dorgaa. Jawaarii yoona fuudhee bakka ani hin filadha dhugaa rabbii jaartii sadaffaa oona godhe. Inni argee fuudhee jira biraan fuudhee. Nama ችግር የለም ጨመረ ከጅማት ደበለተ ጅማ ይቹን እኮ ወላሂ በብ ጅማ ጀነታ አልገተ ረጅለ ጀነታ አልፈርዶስ ኢሲኒ ከርማ ኢሲ ፉዴቱ ማል ከርማ አዮ ፉዴቱ ኢሲ አቦ ከስ በርባዴት ማለ ኢሲን የሆነ ጨመረ ቀብሶን ሳለ ገልመጌሲ አብይ ለምቡስ ኢንሻአላ ኢጣናል ስኔ አከ አከነችራ በከኑ ገዲስ ጎተን yaa dhugaan baay'ee cimtuudha ixaana kana aarsee du'aa itti godhadha biyyitti du'aa malee hin ka'u qaalicha dhugaa rabbii hin ka'u bar yoo waaqayyo kaase malee bakka galaanoo kanatti heerume aangoo galaanoo kana biraa fuudh galmoodhaaf galaana dhibbaa aangoo malee akkamitti dhibbaa biyyiin kana dhugaa rabbii yeruma arguun sodaatu jawaarii ila xiqqooyyuu Jawaarii fi abiyyi odoo waltumanii eenyurra tumattee yaadame humnaan haqee. Tumamoo? Boksi wal qabu. Wallahi ka jawaarii nama fakkeenyaaf abiyyiin ikkoo wallahi tukaandoo nama barate maal jettaa jawaari wallahi ajjeesuuf maal jechuudha jiraatu dhiisi. Gara moositti nu moof yaan jarra kun kan bakka tanatti tukaandoo baratee kan jaarsa. Wallahi wallahi aman man jiraatu dirree keessa gadhiistee jechuudha gadhiistee abiyyiin bakka kumaan. namni dirreetti waliin baasee jawween bar black belt qaba bar. Aha black belt jawaaris. black belt qaba. Egaa. Abiyyiin bar baratee jira abbootu kaandoo nama Eenyu turre barate sammuu barumsa sammuu jenne gabboksee dhaadha nu kabbalee. Laa dhageeffatu jawaar akkana jaa abiyyi qawwee akkana jaa qawween harkan jirtu siigalee. Abiyyi harkaan ajjeesuun feessu abii wanna juwaar wannumaan ajjeesa laal kompiitarri saayif dura kan. No galmoo kan nyaata karaa galmoo fiigin Yaa gala. isaa achiin jirru kan nuti karaa booksii irra Amma nuti akka inni dhugumatti jawaarii fi dhugaadhaan yoo waltuman abiyyi moota gaaman. abiyyi akkami moota guyyaa dhamaati. Laziin aamame qaba daarota kutu qabanuun gaarii. black belt qaba akkamiin mo'ata namni black belt qaba akkamiin mo'atama. Egaa akkamitti mo'amutam wallaahi. Maastara bar namni maastar jechuu bar. Dhugaatii miti bar kajuwar. Amma fakkeenyaaf ringii tolchineeti tikitiki uummata Oromoo kanas hin toone abbaan moo'ate aangoo haa fudhatoonne teenyee ringii keessaa ilaalla akka joon sinaafatti. Kazaas buusan boodan teenyee hoggasa eenyu moo'ate. Akkasitti bakka abiyyi dhuma bulchaa dhiisire amanii akkanumatti tuunne keenya. Abiyyi boorichi qabaa bara hin beektooti. Maa jawaaris qabaa innis qabalee hantee gugguufee deema malee qabu amma jawaar amma sibiila kaasaa. Dhallatee jiran qabu borcee. Hin qabu. Ammas fakkeenyaaf dhiyoon tana gaafa inni mara beeltii gurraatti fudhatu gara kaarateedhaan. Ammas abiyyi beera wayyaan innis ergatteeti dhukkeessitee jirti abiyyi humna isaa gaafa wayyaanee san fidatu gaafa wanni mootummaa keessa Eertiraa fa'aa deema Tigraay fa'aadhaaf waraana turee waraansa keessa fixatee jira. Amma dullome jira bara abiyyi meekaappiidhaan akkasii wanni iddoo godha malee. Hidhiin isaa ta gubbaatun tortortee jirti bara hiyyaa footoo isaa sirrii ilaala. Chapstick inni qabbaale chiggiroo lam chapstick adibatu kamaan. Amma kenna takitti laala dhageeffadhu laala warra jimmaa taatu sana qabame hogguu jawaar kun amma abiyyi akkatti dhee ni beekaadha. Hoggaadhe amma rifatti qabu dhugaan. Wayisa laaji keenya. Garmoo. Yeroo dee abiyyiin dhaabatee ilaalatee abiyyiin ikkoo jalaa miliqa. Maal jalaa miliqa? Maal jalaa miliqa? Abiyyiin shira beekaa bara. Jawaar yaa shira beeka dhugaa rabbii. Boksi beeka. Boksi. Isi kaa walitti najjeesini dhugaa rabbi gaafa sana manni nutti yaa'anii fixanii ummatuma fixanii bakka abiyyiin gaafa jawaariin harkatti waa ta'ee. Akkanaan nu jibbaalan jennaan nis bannaati. Maaliif ni jibbitan gina Oromoon kun nu baxaa miti sin jaanna bannaati wanni qulqulluudha. Isin Oromoo faranjiidhaan isin. Oromoo. Nuti Oromoo dhageen yaa Oromoo baay'ee jaalanna. Anam fakkeenyaaf gama kiyyaan dhugaa rabbi Oromoo kana garaa qulqulluun hin jaalladhe. Garuu gaafa yaadi keessan dhaggeeffadhu tiktookuma kana irratti.
Waa dubbattanu jibbiinsa jimmaa qabda ilaa keessa ilaa. Maali jimmi maali? Jimmaa fi abiyyi maal tolti fide? Luchee maraa sana. Kun walitti fiddanii kasi minaa gamaa maal tolti fide? Maali? Abiyyi waan biraa jimmi waan biraa. Tuma walitti fida malee nuti takka walitti sammuu keenya keessatti jimmi abbaa jifaartu. Amma isin maal jettee? walitti fida malee jimmaa uummata jimmaati abiyyi walitti fida. Konkoonaa konkaa haadha raawu. Abiyyiin filadha jechuun ikkoo barra abiyyiin baay'ee qoonjoo no ani immoo nama dhiira kan filachuu mirga nama filachuu ni danda'a. Laakiin waan jimma ta'ee filadhaa jennummaa walitti hin fidinaadha malee. Ani deeggaru baay'ee nama tokko hin deeggaru dhugaa rabbii. Ani Oromoo qofa hin deeggara hizbiin nagaa taanaan nama tokko hin deeggaru. Ani jimma hin jaaladha bara. Wallaahi jimma hedduun jaaladha. Jimma. Oromoon kutaa waliin qooda. Namni agar yaa jimma jaalatu hin jiru. Garuu immoo abiyyi jibbuun jimma jibbuun miti. Dubbiin sallaqina. Ammas deebisee kara tokko illee siyaasonni biraa yoo jawaatti jibbaarsi jibbe jechuun. Laala sirriidha dubbiin ta'e. Jibba siyaasaa yoo ammaan tana abiyyi qeeqxee waan jimma ta'eefi jeetuma namni jimmaatis lafaa ka'a. Yoo waa'ee siyaasaatti ammaati jawaar qeeqxee waan arsii ta'eef jeetuma lafaa ka'ee sirratti gadi bobba gandummaa naqa jechuudha. Namni sun dhimma Oromummaatii fi dhimma siyaasaa wal qabsiisee deemaa jira malee dhimma gandummaatiin waan kana adda baasuu dadhabe namni. No bro namni tokko yaa amma fakkeenyaaf ibsaa abbaa jaalala yeroo dubbata yeroo baay'een ilaala okay ni gandummaa walitti hin qabsiisu garuu namoonni baay'een immoo jibbiinsa jimmaa qofa waan qabaniif dhugaa rabbiisuma dhugumamee ilaalaa sirriitti sirriitti namni dubbatan baay'eedha garuu hundaa'edhaan jiran illee. Innaa yeroo sana ijoolleen keenya illee miira keessa galanii bakka akka abiyyi deeggaran ta'an yeroo baay'ee miira keessa seenu. Galma maal jalleefte qo'eete? Dhalaan ufi jette? Galmo galmiyye bannaati fiqireen sana na qabaaratu. Kana tagandu. Ya bas. Sikso. Ibsa nama nu jijjiirame please. Ajandaa jijjiirradha. Kun naaf hin taane. Okay, yera gefa. Okay, sila jaalala naasoof nu waa'ee fiqir jedhama maaliifaa. Fiqirii yoo haasonnetti ka'itii galmoo daabbaa agarsiisi. Galmoo daabbaa argufata. No wallaan dabbaan agarsiisu dhugaa rabbii dabbaa garuu baxxaamu dabbaa jechuudha. Dabbaa hin qabne sanii Ispoortii maxxaa gaallee aannan ግን በሩ ክፍት ነው በሩ ክፍት ነው የማን ነው በሩ ክፍት እኔ ዝግ ነው እኔ ነው በትሲ ያ akkasi No, this is this yoo daabballee agarsiisan dhalaa Oromootiin kabajaa fi tuqaachuu. No, ani dhaggeeffadhu hin agarsiisu maaliif jenna garuu kan ajaa'ibaan qaba ispoortiin kan dalagame jechuudha. Gaara Jimma Arsii. Nan taane bakka akkaataa nama dubbiin tun naan taane jiraatis dubbiin salina lucha maraa sala jimmin sala arsiinis sala dhaggeeffadha. Deemtanii yoo siyaasaa wallaaltan gandatti guurtanii dubbiin salina asirra teessanii lucha yaala teessaniiti likkiskisaam lamboocaam. Abbaan fadhan dhugaan isinitti himan arsis ta'ii jimmas ta'ii dhaaba gandummaa bolotikaadha. Sinigalee Oromoon tokko Oromoodha. Inni kan loluu fi Oromiyaa bulchina jechuuf malee arsiin fudha qofaatti jimman fudha jedhaniiti miti. Wanni isin galuu qabu. Wanni isin ajjala wal jala yaatanii ta jimmaatis abbichuu keenki. Anaasaa akkana kanallee haasa'uun fudhan. Hota Oromummaan akka inni irraa fudhu gaa boote. Doofaa bara Oromoon tun. Isin waliin dammaramnee silaa Oromoof hin jennaami. Andi waan isinitti himan ani by the way ani dhaggeeffadha laa waan takka wanni beekuu qabdani akka bara kanaa Oromoon na jibbisiifte argeen beekan siyaasaa teessan tana siyaasaa abbaan fadha yoo nama qalallee keenyattanii irratti loluun tun maal jechuudha si waan tana duraan ijoollee arsiitu qaba jeetan lolaa ture kutaa maraa qabaadha. Harargeen hin qabdu waan akkanaa kana biradhaa harargee simmaa akkatti zim jettanii namni hamaa keenya fi nama rabsu jabaadha jedhaadha isin maaliif akka calliftanii jaata lolaa ture. Garuu gollaaluu marti keessan sanumeedha. Marti keessan Oromoon sanuma marti isaanii jallaa ofiitiin jallaan jettu inni dhaaddii maakati. Maali aan dhugaan sanatti himaan dhaggeeffadhaan. Wallaahi
Marumaa qaban duraan ijoollee Arsii komandoo sana qofan see'u. Marti.